كافتن كارت سندقر وربادا مالي في أما مزملي في اسمه ملك أورمو نياته جتن يورو قمان أنا مزمل ملك أورمو كنيا نتاته ورّي ككنيا أجرتو ميديا كملك أو شبارة mana مدام سجل نتاته ميديا جري بنات ساكا بدي نوجا فدا أورمو تيت نوجا أورمو كبر بعد تات karena sini tamat tuh susun nagal cia gitu. Online rata gitu. Kesannya barenza arti susun mujati jet sun nagal cia gitu tinggal cara kate. Wano mal jadi susun mesir. Sani mitibar. Media iramal tuh bales. Agar tuh media kemana mau madammu. Kak media sambar shamara mana madam tunde fate bar media suninin do ini bar. Kero fi mubarakam wani walorani dengan ada mana mak kita kayak wal fitani. Acurat. Tokora kok guda acurat grup bisa kayak tuh malah nyata ya. Makin tuh bina mati itu umani malah wala. Mubarak share kora anu kita Mubarak share kora anu kita Mubarak gara sih mana turumbat duit nuragat aja rati. Susu. Kam justu? Jira, usme mati si bab na yete wada sigal ta jira. Oh, laki wada tinggal le. Kesan tumuran aja nih di nafisin. Kesani. Ata ko edam putani tin. Laki usme rufna kuma turbata barresinani bakka ne kuma dibban sanjen. Jangan. Wallahi illa ya Arafat sejamar karena bodoh tidak masih makin nut kena zenum baaf nih. Karena bakal hundat bakal temu kita mana boleh nak Bidi. Hadifate fi makin jechuudha dhugaa rabbi. Isaan jechuun nama jaboodha dhugaa rabbi. Maqaa isaaniillee waan barbaade yoo ta'eyyuu maqaan isaanii tuqamuu hin qabu. Dhugaa rabbi isaan akka dhiiraatti dhiirris illee haga isaaniillee gahuu hin danda'u hin gahullee dhugaa rabbi isinitti maal. Jagnaa naachuun nesu bakka. Dhugaa rabbi. Wanni isaan jedhan illee fudhadhaa jedhatti bula. Gubadhe. Okay. Sagalee miidiyaa agartuu haala gaamu. Dhaggeeffadha. Warri deengaddaa Mubaarak. Deema ijoolleen arsiidha mana haadha faatee dhaqaa lakkoofsi ijoollee arsii guruppii ijoollee arsii ka telegiraama mana haadha faatee jala jira jedhe agartuu miidiyaa barbaanna. Gaafa duraa agartuu miidiyaa ijoollee arsii bichaa miti kanidhe. Ijoollee jimmaa miti kanidhe. Walloo miti walleggaa miti. Diqqaa guddaa keessattu hidhe. Agartuu miidiyaan eessatti akka barbaade nu barbaada. Yoo agartuu miidiyaan bakka jiru ol bahee dhufe rakkoo hin qabu maafiyaan 70 kunis rakkoo hin qabu. Yookaan ammoo jechuudha agartuu miidiyaanis maafiyaan. Akkasii haadha faate. Wallahi akkuma dhalatte yoo irra dhugaa dubbatte. Amma nutillee ka barbaannu san qofa Mubaarak dhufe hooggantoonni waan sanii agartuu miidiyaa eebbisiisee gaabdii gitaachoo faa ga'utti gaafa san Dubaayitti eebbisiifame tokkommoo Itoophiyaatti eebbisiifame. Kanaafuu mallayni agartuu miidiyaa yoo baheetin hin hayxi sun hin jenne Oromoo yoo ka nyaatamtu taate nuti 70 kana yoo nyaannellee nullee maafiyaan jedhamnu jechuudha. Afaan Oromooti. Akkasii mira jedhana ni sobee namni 1,150 ni sobee dubbiin kun ni sobee. Koi Mubaarak share goona koi. Waliin nu oofte garee maafi ala share godhaarti amma. Maaki ati waan kanarratti akkam jetta qabsoon kun qabsoo sirrii dhabee. Siif yaada faayatti gaffide har'uma qabsoo itti yaaddanii waan gaarii Oromoo godhaartanii waan kana boodatti isin deeggara waan barbaadan irratti. Mubaarak yaa maamilli qabna. Miidiyaa sanarratti biyaan sanaaf haati faatilee dhiyaatu qabna. Eekaa. Agartuu miidiyaan bakka jiru bahuu qaba. Guyyaa gaafa eebbifamu malee achi as hojii isaa argaa hin jirru. Maqaa qimamoota mana madaamiitiin gad dhaabate eessa kute?
hattu kam ta'u hattu agartuu miidiyaa dhamo kam inni hattuun. Agartuu miidiyaa waggaa lama guutuu bakka inni bu'ee hin dhabne boo qarshii Oromoo meeqa walitti qabate. Jaartii lammaffaan fuudhee. Soosoo. Waan kana itti cimsi gaama dhugaan kun baatutti uummanni kun osoo jala deemee 70 jechuun jira. 70 Oromoon nurraa gabbuuf si qabatamatti rakkina kana keessaa si baafne Oromoo gammachiifna dhiisi bakkaati. Ka isii ittiin nu arrabsan immoo galata guddaa goonee akka Oromoo waan kana deemtu goona. Ani haadha faatee jalaan ba'u lakke. Ani haadha faatee jalatti hin du'a usme. Haati faatellee bara waati faatellee bara waati faatellee uumanu goonu gooti bara nullee itti si baafna tullee itti baafna. No. Ani waan isin gootan hin godhan. Eessaa feessa walitti doonarratti biyyaadhaati. Lakkis medhiisi haadha faatee isin jirtu. Haadha faatee ati mucattii tana achi baasuu barbaaddamoo achuma gatuu barbaadda? Achi qarqaaruu barbaadda? Laa dhiisatti hin dubbatin haadha faate. No achi baasuu barbaadda. Okay, nullee achuma baasuu barbaadna. Achi baasuu barbaadda. Yoo gara kuma yoo ammaa usme. Gara kuma dhibbaa yoo isineeyyu ani bara kumuma dhibbaa yoo si qabannee jenne ka kafalu Oromoodha sin gaafatanii hawaalaan sin gaafatamu maal si galche osoo sanuma taate ani namni rakkina keessa jiru maal godhu zim jedhaa isin karaa ittiin baatan soixaniimi rakkina keessaa si baasu waan ifaa jeesaa osoo fudhate Oromoo kana biratti faarummaadha malee bakka biraatti osoo wanni akkanaa kun dalagame amma wanni akkanaa nu dareene jechuu miti garuu osoo dalagameeyyuu nama rakkina keessaa baasu dursa lubbuu namaa namni baraareef biyya kanatti biyyi barbaadeetti badhaasa qaba abbaa barbaaddan gaafadha. Ukijibaa jedhanu. Sanii miti bar ammala sanii miti bar karaa tare jechuu irra qabaniiti ni kunooti na harka jirti birrii haganaa naa kennaa yoo jedhan rakkoon qabu wal. Amma bar karaa lama bar qalbii bakka lama nu gootanii akkasitti dubbii nu harkaa baddee bar. Nun barbaannu ka amma yoo bar nuti laala Oromoon tura soo karaa nagaatiin nu deemte wallaahi 1700 mucatti achi hawaalaa kafallee baafne san hin dhiifnaf nuti 1700 sanuu ka amma irraa qabne sanuu hin dhiifnaf garuu wanni miira keessa nu galchee akka mallaquma ta'e tanaa gaafannu nu godheeyyuu Oromoodha. Nuti bartee nalee itti kafallee baafna. Amma hin dhiifne adateessanuu isin. Gamaa kin mallaqa walitti qabduu eegaa jirra. Mallaqni kanfalame bar. Mallaqni qaamaaf ganaa guuramoo daame kamaama bayaan malee maaltu kafalame? Kamaamat bayaani 1700 guudame bar harka lafa jalaatiin Oromoon kanfalte bar nama tokko jedhan malee guruppiidhaan kanfalanii. Makifaa keessa jira. Amma mucatti mallaqa qarqaarsa guuruu dama guuruu dana. Yaltii guuruu na dan kana booda du'e ajandaan maaltu jira jettee yaadda. Kalaas mallaqa ta'e namni itti gaafatamu maakii fi si fi maakiin nu kafala si maakii mubaarak. Anu galchee harka baaba sheerii adiinni baafna jettanii 1700 isa himattanii mubaarak yaa namaan na galchee. Ayye isinitti meemi baabaan dhufe. Nuti nimne. Wallahi sheeritti godhee fidaa. Wallahi billah nuti nimne. Sagalee sitti erga suloo kamaalitti. Anatti hin ergine makitti erganii jarattiin maafiyaadha jedhan. Sheekoleen maanuu achi deebitee ka garnatti rabbii jedha jettee nu kadhattu maafiyaa nu jettee arrabsite. Wallahi Oromoof galata ooluun bineensa bosonaati yoo galata oolte si galateeffata. Garanatti kabajaan nu wajji haasanii nu kadhataa turan achi deebanii maafiyaa nuun jedha. Isaa isin nurra wal ijaartanii guruppiidhaan asirratti dhuftanii waan biraa wayitan bira dhayitan. Wayitaa achi dhayitan waan bira mari'attan. Akkas osoo hin taaneeti silaamaa namni kumni 26 sun hundi cafacafamne nyaatamaa jirra bar. Namni badaan maakin macarrashaa miskiina maakin. Takka irraa quban qabdu ajandaa kana namni oofu. Namni badaan mujrimni guddaan haadha faatetti. Namni dachii kana guutuu Oromoo tana maraan mara yaadha faatetti. Itti gaafatama takkan qabdu maakin warri mallaqa irraa qabdan illee haadha faatee gaafadha. Wallaahi wabillah. Barma haadha faatetti. Osoo arrafuu baadhee 5,000 sunuun kafalamti jetti biraatti faatee abbaa bar. Sunu haati faatee rafnaanii dhaga san kafalamte silaa bucatti araba harkattuu duute balaa nutti qabate. Waan jette dhageettee gabbuutee misinjara walii dawwalte hin dubbatin ati calli waliin jetti wayite gurbaan ta'u lashaa ta'u usmee kun dhaabe jira.
Eegari ammoo. Kamal taate bara ani jechuun tama mucatti bara ani gisee kam nakka beeta tama muzammil shufeera kaleessa waliin dalaganna jedhe hadda dhufee shufeeraan bilooki wal goona jedhe dubbii biizinasa taate beekiya. Ita jarri hasoitee deebitu maakii miskiina beeyta. Mee Oromoo callaa abaaboo darbate galchaa jetti. Makiidhaan us jedheen ka'an bar makiin uummata karraa kuma qabdu bar. Maakii na dubbi keessaa na dubbi jettiin. Amma kuna waan miskiitti tanaa dubbadhaa gaa'is kuna waan miskiintitti tanaa dubbadhaa amma kaisiiti garaana nyaataa naannoo waan jiru tokko fakkaata mee achi qabe. Dubbatteedha waliin dubbatte keessaa waliin dubbatanii. Murre nuti haadha faatee hojjetu. Na mucatti baasaa jira haadha faateetii fi maakii miila keessaa fuudha mucatti keessa wal dubbifneera baqa allaqa. Kiyya kuma 200 sin gaafata. Abifti tu mucattiin si jamil waraana wallahi ka funyaan isin dhiittee baati. Wallahi warabbal kaaba mucattiin harkarra waa barreeffatu usmiyye. Maabiraatis cufsisiitti wallahi tu mucattiin waraana funyaan isin dhiittee baati. Nuti waya wala nama gaafannee funyaan nu dhiittire. Muzammil kaleessa sila akka waa beeksisu haa albee arginuudhaa fi cuuphee arginuudha ammaaf akkasi viidiyoo hojjetee gallakkisesi. Tasa osoo deemu surreen irraa wallacha dhees kaati surraan irraa dacha. Taataa gizee viidiyoo gallakkisu hin argine inni. Akka sheekaa goobaa sheekaa roobe diinee sanii akka qabaa. Tabiloo kila mattuu kana. Albee miti akka inni kilaashii iyyuu baatee deemu iyyuu maan argaa osoo jirtan maa waan tarree akka waan reef jalqabaa sibiila harka qabatuun. Kilaashii baatee deemu. Saahiba keellee taatu misinjara Simbira baadiyaa biyya arabaa keessaa san maqaan isii maal inni ni. Badoo. Xiyuuri moxeerii san. Kaayyee. Ka arabni nyaattu san. Arabni xiyuura nyaattu arabni suniin gurguramaa soba. Maali maqaan isii simbira san gaayis? Andariidha kaadarii nyaattiran. Jira arabni andariin akka barartu. Awwee allaatti jechuu barbaadde. Awwee allaattiitiin guggee. Badhama jirtaa badhama keessa deemaa jirtaa suusu. Apostara waaqeffataan jedhaan asirra dhiisi. Laa ilaaha. Asirra man jiru. Amma isiin bargaa'is bar waan biraa barrakkinna biraa hin qabdu bar hojiinan hojjedhaa dhagaallee taanaan. Ani waan nyaattu hin qabne amma nyaatatu miidhuutti hin jira bar nyaata hin dhabdee amma isiin bar. Mataadha wallaahi turoo. Rabbal kaaba yakin takka diraan ana mu dadhabe nama mu kai isaasi akka itti saaraa gadi. Isiin nyaata miidhee bar amma. Bakka akka dhugaa asumiyya keessaa hojii naasaan na fakkaate ani gangadda bitasi hojii naasa hojii sun martaa mee jira nyaatti. Yakki dhiisee abbee kuma 200 jedhu fi rakkoodha dhiisi. Fagoodha baay'ee. Faamilii warra gastii irraa fooloo godha bilaakiin fa fooloo taasisaa warra gastii irraa namni 2,000 ta'eettan kun. Fooloo godha warra gastii gubbaadha. Aboo dhageeffatu tokkoffaa irra suusuu bakka ofirraa dhiisi nuti waa'ee dhimma keetii keessaa baanaa nu dantaa mallaqaa fi hawaalaa nama gaafachuu irraa hin qabnu. Hawaalaa yoo nama gaafachuu 100 nama barbaanne nuti yoo barbaanne asirraa achitti haadha faateetiif maakii qabsiisuu hin dandeenyu kaayiroo keessatti maafii meeqa jira. Saudaanin deengadda. Jette hin dhagahamee wallaahi jee. Gudii bar. Osme. Asoban qabne maafiyaan gurguddaan kaayiroo kana keessa wal beenu abbo deengadda mucattiin osoo gastii namaa irra teetee jette mucattiin deengadda geemii taphatte san Saudaanin osoo seentariyaa dooraa 3,000 fudhanne waan isin mana mataa walii qabatte.